kutaani wangeelaa ani sagalee waaqayyoo irratti dubbadhu Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 1-14 isa obboleessi keenya Asaffaanii nu dubbiseedha. Daqiiqaa muraasa fudhannee kutaa kana walii wajjiniin ilaalla. Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 1-14 waaqayyoo waldaa kiristaanaa keessatti bara dheeraa dura waan inni hojjete akkamitti akka gara raawwatamutti dhufee argisiisa kutaan kuni. Kutaa kana irratti anis sagalee kana kan isiniif hiru. Seenaan isaa akkuma amma dhageessanii bara Yesus Kiristoos itti dhalatetti mootummaa kutaan biyya Israa'elootaa Yihuudaa dabalatee biyyooti garaagaraa baay'een gita bittaa mootummaa warra Roomaa jalatti turte, keessumaa Middle East dabalatee biyyoonni baay'een akka biyya 127 kan ta'anu gita bittaa kana jala turanii jedha. Kanaaf yeroo sana mootummaa Roomaa isa biyya baay'ee koloneeffatee ture kana bulchuu Awugisxoos Qeesaar kan jedhamudha. Awugisxoos Qeesaar kuni yeroo achi bulchuu kutaa biyya Sooriyaa immoo namicha Qareniyoos jedhamutuyyuu bulcha ture. Yeroo sanatti mootiin warra Roomaa kuni namoonni hundumtuu biyyatti dhalatanitti iddoo dhaloota isaaniitti deebi'anii hacaafamanuu jedhee abboommi baase. Baratti namoota lakkoofsisu namni immoo iddootti dhalatetti deebi'ee halakkaa'amu jedhee abboommi baase. Yeroo abboommi kana baasetti namoonni kutaa keessa jiranu akeekkadhaa boojuunis qabamuunis biyya garagaraatti isaan tamsaaseera. Garuu amma hundumti isaanii gara mandaraaf itti dhalatanii kutaa biyyatti dhalatanii fi kutaa biyyatti dhalatan keessaa immoo mandaratti dhalatanitti dhaqanii agalmaa'anu jedhamee yerootti namoonni maqaa isaanii iddoo hidda dhaloota isaanii keessatti dhaqanii galmeessanuu ture jechuudha. Yeroo kana Yoseefii fi Maariyaam kaadhimaansaas caafamuutu irra jira. Lammii waan ta'aniif isaanis dirqamni lammummaa isaanii dhaqanii iddoo dhaloota isaaniitti galmaa'uudha. Yoseef nama biyya Yihuudaati, fira Daawiti, sanyii mootichaati, sanyii Daawit waan ta'eef innis Galiilaadhaa ka'ee Maariyaamin fudhatee gara Beeteleem dhaqani. Kutaa biyya Beeteleem dhaqanii mandara Beeteleem dhaqanii achitti Galiilaa mandara Naazireetii ka'anii Beeteleemin dhaqanii jechuudha. Akkuma achi ga'aniin yeroo galmeedhaaf achi turan sanatti yeroon Maariyaam itti deessu, Maariyaam ulfa turte waan ta'eef yeroo isheen itti deessu ga'e. Yeroo sana namooti iddoo keessummaa kireessanuu isaanitti kireessuudhaaf hin eeyyamne iddoon hin dhabame jedha. Namooti baay'een gara mandara sanaatti deebi'uurraa kan ka'e ta'uu danda'a. Namichi kun dubartii ulfaa of duukaa harkisee waan deemuufis yoo asitti deesse maal abbaa keenyaa goona jedhanii ta'uu danda'a. Hin beekamu garuu iddoo boqonnaa isaaniif manni keessummaa Yoseefiifis Maariyaamiifis hin argamne ture. Kanaaf yeroon da'umsa ishee geenyaan falli jiru iddoo itti boqotanii da'uu danda'anii iddoo hundumaa dhabanii garuu jarri tiksoonni hoolaa tiksan tokko jiru. Iddoo mooraa horii keessaa iddoo kennanii fi iddoo mooraa horii keessatti achi turanii achitti deessee mucaasee akka seenii uffataan martee siree horiin irraa nyaaturraa akka seen keesse dubbata. Ergasii yeroo kun ta'u halkanuma Yesus dhalate sanatti warri mooraa horii keessatti dhalachuusee akkaseenitti achitti mucaashee hangafa mooraa horii keessatti deessee achi siree horiin keessaa nyaaturraa wayyaatti martee akka isheen keesse kan argisiisu ergamoonni Waaqayyoo tiksitoota hoolota isaanii halkan dammaqanii tiksanitti mandaruma sana keessaa itti mul'atanii ergamaan Waaqayyoo ergamoonni baay'een isaa wajjin kan turan itti mul'ate tiksootatti ifni waaqarraa ifee dhalachuu Yesus Kiristoos akka inni mandara Daawit Beeteleem keessatti dhalate tiksitoota kanatti hime. Ergamooti Waaqayyoo
dingata jedha. Ergamaan waaq lakkoofsa 8 akka jedha. Tiksoonni tokko immoo naanna'aa sana bakkeetti halkan darabee dammaqanii hoolota isaanii in eegu turanii. Ergamaan Waaqayyoo dingata isaan dura dhaabatee ifni surraa gooftichaas naannoo isaaniitti ibsee kanarratti isaan na'anii guddaa sodaatanii ergamichi garuu hin sodaatinaa kunoo ani misraachoo gammachuu guddaa isinitti hima'oo kunis saba hundumaaf kan ta'uudha. Har'a mandaraa Daawititti fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kiristoos goofticha. Mallattoon isaa immoo kana mucaan wayyaan itti maramee siree horiin keessaa nyaattu irra ciisu in argitu isaaniin jedhee jedha. Amma lakkoofsa 12 dubbise. Isaan halkan mul'atatti ergamaan Waaqayyoo fuula isaanii dura dhaabbatee ifni surraa Waaqayyoo isaa naannoo isaaniitti ibsee sagalee misraachoo hin sodaatinaa har'a fayyisaan isinii dhalateera'oo innis Kiristoos Yesuus mandaraa Daawititti jedhee ergamichi ergaa kana isaanitti hime. Gara kutaa kanaatti deebi'uudhaaf Waaqayyo maaliif ilmi isaa Yesuus Kiristoos akka inni dhalatu maaliif barbaachise, Waaqayyo maaliif kana godhe kan jedhu gabaabaatti himuudhaaf namoonni abboommii Waaqayyoo eeganii Waaqayyoo wajjin walii galanii hariiroo Waaqayyoo wajjin qabaniin akka jiraataniif ture. Waaqayyo kan inni nama akka bifa isaatti akka fakkeenya isaatti uume beektu yaadattu. Garuu jalqabatti Addaamiif Hewaan abboommii Waaqayyoo cabsuu isaaniirraa kan ka'e Waaqayyoof nama gidduu gargar ba'umsi cubbuun Waaqayyoof nama gidduu gale. Cubbuun inni Waaqayyoof nama gidduu gale kuni deebi'ee namniif Waaqayyoo karaan itti walitti araaramu namni yaalii yoo godhe abboommiin Waaqayyoo kennes akka eegamuuf Waaqayyo yoo isaan irraa barbaades hin dandeenye. Kan seera uumamaa boqonnaa 3 irratti rakkinni dhalate raajotaan Waaqayyo namoota ofitti araarsuu barbaade, moototaan Waaqayyo namoota ofitti araarsuu barbaade. Kun hundumtu namoonni deebi'anii akka isaan cubbuun hojjenneef qoricha ta'uu hin dandeenye. Namootis ofii isaaniitii fedhii gaariidhaan, hojii gaariidhaan Waaqayyotti of araarsuu hin dandeenye. Sababii ta'eef Waaqayyo ofuma isaatii karaa qopheesse. Waaqayyo ofuma isaatii karaa qopheesse, karaa Waaqayyo qopheesseen ituma kakuusaa haaressu, utuma ofitti araarsu, utuma isaanii dhiisu, inni kun furmaata isa dhumaa waan ta'uu dideef Waaqayyo karaa furmaata isa dhumaa ta'uu qopheesse. Innis immoo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos hojii Waaqayyootiin, hojii namaatiin wanti dadhabame, hojii Waaqayyootiin araarri nagaan akka bu'u. Waaqayyo karaa dhiifama cubbuu, karaa fayyinaa amantiidhaaf ayyaana Waaqayyoo duwwaadhaan kan argatamu qopheesse. Amma inni ergamoonni Waaqayyoo tiksootatti himan kuni karaa qopheesse kana Waaqayyo duraan dursee waggoota 700, 600, 500 kakuu haaraa dura raajotatti himaa ture. Warri abdiin kun isaaniif kenname kana eegu turani. Waaqayyo afaan raajicha Isaayaasiin dubbateera. Masiin hin dhalata, masiin hin dhufa. Yommuu masiin dhufu Israa'el biyya garbummaa, boojuu garbummaa isa harka warra Roomaa jiru jala galle kana keessaa nu baasa. Israa'eliif daangaan hin deebi'a jedhanii boojuu biyya gita bittaa warra Roomaa jalaa kan nu baasu masii Waaqayyo nuuf kakateera jedhanii isa eegaa turan. Erga kun dubbatame Isaayaasis dubbatee, Ermiyaasis dubbatee, raajonni warra kaanis dubbatanii utuu isa eeganii galgala gaafa isaan galmaa'uudhaaf namoota hunduutu karaarra jiranii, namoota hunduu otuu iddoo isaaniitti tamsa'anii galmaa'aa jiranii mandara Beeteleemitti akka Yesuus dhalate ergamoonni Waaqayyoo tiksootatti himani. Dhalachuun Yesuus Kiristoos yoom eessatti kan jedhuuf deebii ifaa ta'e qaba. Dhalachuun Yesuus Kiristoos oduu durii miti, seenaa qabatamaadha.
Seenaa qabatamaa biyya lafaa keessatti wanti ta'u seenaatu galmaa'ee kaa'ama. History. Yesus Kiristoos isa seenaansaa qabatamaa ta'ee fi iddoo beekamaa, mandara beekamaa, geographically iddoo located ta'e keessatti kan dhalateedha Yesus Kiristoos. Seenaa namni afaaniin walitti dabarsee dhaga'ee akkas jedhan bara duriitti akkas ture jedhan jedhee kan namni walitti dabarse tun taane seenaa qabatamaa dhalachuunsaa bara gita bittaa bara mootummaan biyya lafaa harka warra Roomaa ture bara impaayirri Roomaa biyya baay'ee koloneeffatanii qabanii jiran mootiin isaanii immoo bara Ogisxoos Qeesaar jedhamee beekamu bara sanatti kutaa biyya Sooriyaa namichi bulchu Qareeniyoos nama jedhamu bara sanatti Yesus Kiristoos mandara Daawit kan jedhamtee beekamtu Beeteleem Yihudaatti Maariyaam durbarraa dhalate. Kun seenaa qabatamaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf bara sana akkuma namoonni seera mootummaa Roomaa kabajuudhaaf galmaa'uudhaaf adeeman abboommii mootummaa Roomaa hin cabsinu jedhanii isa kabajuudhaaf akkuma isaan deemanu Yoseefiif Maariyaamis abboommii mootii Roomaa kabajuudhaaf yommuu adeemaa turan Maariyaam garuu namni abboommii Waaqayyoo cabsee seera Waaqayyoo irra daddarbee jennaan qorichi isa dhabameef sana qoricha sana isa ta'e fala isa ta'e isa nama abboommii Waaqayyoo eeguutti deebisu garaatti baattee iseenis abboommii mootii Roomaa kabajuudhaaf gara sanatti galmaa'u deemte jechuudha. Akkasitti seenaan Waaqayyo hojiin Waaqayyo hojjete seenaan dhalachuu Yesuus akkasitti seenaa mootummaa biyya lafaa wajjin wal qabate himama. Seenaa mootii wajjin, seenaa mootii Roomaa wajjin, seenaa mandara Beeteleem wajjin, seenaa mootii Daawit wajjin, seenaa mootii Yihudaa wajjin wal qabatee dubbatama. Waaqayyo waan ittiin biyya lafaa fayyisu seenaa biyya lafaarra jiru qabatamaa wajjin wal qabsiisee hojjeta. Waaqayyo waan ittiin nama fayyisu yeroo hundumaa dhalachuu Yesus Kiristoos duwwaatu hin taane Waaqayyo waan ittiin nama fayyisu seenaa namaa wajjin wal qabsiisee hojjeta. Waaqayyo maaliif Yesus Kiristoos akka inni mandara akka Maariyaami ulfi kun akka seen galmaa'uudhaaf deemtu akka seenaan dhalachuu Yesus Kiristoos kana wajjin wal argee dubbatamu maaliif godhe? Waaqayyo karaa fayyina isaa isa sammuu namaa gararraa ta'e gara sammuu namaatiin qixxeetti gadi butee raawwachuu barbaadeetu. Waaqayyo komaandi poostii mootummaa biyya lafaatiin hin bitamu. Waaqayyo sababii komaandi poostii Ogisxoos Qeesaar amma namni galmaa'utti as isin gortan achi isin gortan sababii inni jedheef Waaqayyo ilmi Waaqayyo Yesus Kiristoos inni Waaqa guutuu nama guutuu ta'e akka inni komaandi poostii sana jala galu barbaade miti. Lakki akkas miti. Waaqayyo wanti inni akkasitti hojjechuu barbaadee fi yaanniif akeekni isaa yaada namaaf akeeka isaatti akka inni dhiyaatu barbaadeetu. Seenaa namaa fi jireenya namaatti akka inni dhiyaatu barbaadeetu. Seenaa hawaasaa keessa akka galu barbaadeetu. Waaqayyo anaaf isiniin hojjechuu fayyisuudhaaf nu gargaaruudhaaf wanti inni hojjetu seenaa keenyatti iddoo nu jirrutti dhaqee hidhata. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Seenaan bara wangeelli gara boojjiitti lallabamaa turetti kana yeroo darbe simeera. Namoonni kan isaan ittiin ammeeffaman namooti warri wangeela dura dhaga'anii gara iddoo sabakaa iddootti cuuphaan guyyaa ximqataa fa'aa dhaqanii isaan immoo achitti afaan gi'iziidhaan lallabama bara sana. Isaan immoo afaan Oromootiin Waaqayyo sin fayyisaa qalbii jijjiirradhaa gara Waaqayyootti deebi'aa jedhaniitiyyuu himu namootatti naa irra deddeebanii bara bodaannoo fayitu beeka bara isaan fetiraarii eenyu isaan mana isaaniitti namoota ala waldaa ortodoksiiti ba'an achitti immoo sanbata guddaa kophaatti yeroo isaan wangeela dhaga'an sanaa namoonni dhaqan yeroo isaan achitti wangeela dubbachuu jalqaban wanti jedhame yeroo darbe isinitti meera
tokko kan lubni iddoo sanaa tajaajilaa ture Finfinneetti kan inni akeekkachiisatti naa kennaa jedhee mootiitti himee afaan xuraa'aa sanaan maqaa Waaqayyoo lammaffaa lilii saba kaakooti keessatti akka isaan hin dubbanne itti naa himaa gadhiisaa jedhe. Afaan isa kan xuraa'aa kamiin? Afaan Oromootiin akka isaan lammata maqaa wangeela maqaa saba kaakoo keessatti naannoo saba kaa ani hojjedhu keessa kan galle boojjiin keessa kan galle jechuudha. Kunoo boojjii keessaa kan kaani pirezidaantiin waldaa keenyaa waggaa meeqan tajaajilan ijoolleen lubootaa kan akka luba Ashanaa Naggaadeefaa achumaa kan ka'antu aayira miti jarri achumaa ka'ee faca'ee as ga'e. Waaqayyo wanta si fayyisuuf hojjetu seenaa kee keessatti iddootti jirtutti mandara kee keessatti wanta jiru wajjin wal qabsiisee hojjeta. Waaqayyo wangeelli otherworldly news akka inni ta'u hin barbaadu. Oduu waaqarraa waan namni grasp gochuu hubachuu hin dandeenye qabachuu hin dandeenye fudhachuu hin dandeenye waa'ee isaa dubbachuu kan hin dandeenye waan namaan galle complicated waan ta'e tokko waan walirraa fagoo tokko akka inni ta'u hin barbaadu Waaqayyo wangeelli achumatti afaan keetiin saba kee gidduutti iddootti jirtutti mandara kee gidduutti seenaa qabatamaatti walitti qabatee akka nachi ba'ee boba'ee Waaqayyo seenaa namaa keessatti hojjechuu isaa akka inni argisiisu barbaada Waaqayyo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf bilisee karrasaa yemmuu faarfannaa ishee isaa amma dhumaa kana dhumaati miti isheen dhuftee nu biratti eebbisiisti ganaa dhuma jechuu kootu hin taane isa booda waan hojjetten ittiin fakkaatu guutuusaa isa keessatti naaf jedhee maal ta'ee gita kottuuf safaree jetti yooneefaatu beekaa naaf jedhee maaloo godhee gita kottu of safare inni mootii ta'eetu jiru gita kottu of safaree ol na qabe maal godhetti. Waaqayyo dhalachuu Yesuus Kiristoosiin gad of deebisee gita namaatti of safaree namaan of qixxeessee seenaa namaa isa manca'e deebisee fayyise. Galgala kana isa yaadanna. Waaqayyotu ulfina waaqayyummaa isaa dhiisee gadi bu'ee gita keenyatti of safaree nu fayyise. Egaa dubbiin Waaqayyoo yommuu raawwatamu maaltu ta'e achitti dhalachuunsaa amma Yesuus Kiristoosiif carraa gaariidha. Namni iddoo dhalatetti dhaqee caafamuu dhaqee Yesuus immoo Beeteleemitti dhalate yeroonsaa yeroo caafamuuti otuma mooraa horii keessatti dhalateeyyuu galmaa'ee namicha Beeteleem jedhama achumatti seenaansaa yoo barbaades achuma darbu achirra akkas miti. Abdiin Waaqayyo kenne yommuu raawwatamu kutaa biyyaaf mandara ittiin of waamanu hin qabaatu. Wanti Waaqayyo hojjetu kutaa biyyaa gararraa deeme hojjeta. Beeteleem gararraa deeme daangaa darbee hojjeta. Luqaas boqonnaa 2 kana lakkoofsa 4:7 gubbaatti kana argina. Egaa Maariyaam Beeteleemitti ilma ishee hangafa deessee achitti mooraa horii keessatti dhalatu iyyuu malee inni kan dhalateef sanyii nama hundumaa cubbuu isa rakkina Waaqayyoof nama gidduutti uume sanaaf qoricha akka inni ta'uuf dhalate. Yesuus Kiristoos gara mootummaa Waaqayyoo isa qajeelaatti nama hundumaa Yihuudoota duwwaatu hin taane deebisuudhaaf dhalate. Kanaaf nus afaan keenyaan namni hunduu afaan isaatiin mandara isaa keessatti waa'ee isaa dhaga'uu danda'e jechuudha. Waaqayyo keenyaaf galanna ta'u. Har'a namooti Yesuus Kiristoos gaafa Beeteleemitti dhalatu Maariyaam faan iddoo boqonnaa hin arganne. Yesuus iddoo boqonnaa hin arganne. Inni nama biyya biraati. Inni lafatti nama iddoo biraati baatamee dhufe iddoon dhaloota isaa ganaa beekama. Achitti Maariyaam galmoofteetti. Yesuus galmoofteetti. Inni garuu achitti dhalatee achitti nama Beeteleem ta'e. Yesuus Kiristoos akkuma kana nu keessatti jireenya keenya keessatti gaafa dhalatu seenaansaa seenaa keenya wajjin wal qabata. Egaa namni Waaqayyo dhimma biraa qabu mandara isaatti kutaa biyya isaatti yookiin mandara keessatti dhalattetti kutaa biyya isheetti hidda dhaloota ishee gidduutti namni Waaqayyo seenaa biraa qabu baay'ee fudhatama yookiin namni Waaqayyo akeeka irraa qabu mandara isaanii keessatti baay'ee fudhataman qabanu. Raajiin biyya isaatti ulfinan argatu jedhamiti
mandaratti dhalatan keessatti namoonni waaqayyo dhimma biraa qabu yeroo baay'ee iddoon qabani. Yesus Kiristoos akkuma kana namni abdiin waaqayyo kenne karaa isaa akka raawwatamuuf waamicha argate hawaasa gidduutti saba isaa gidduutti ollaa gidduutti hiriyoota biratti yeroo baay'ee iddoo dhabuu danda'a. Garuu namni waaqayyo akeeka kanaaf isa waame iddoo dhabuu kanaan waamicha isaarraan kufu. Iddoo dhabuun reject godhamuun mandara keessaa iddoo boqonnaa dhabuun nama waaqayyo akeeka biraa qabu akeeka isaarraan kuffisu. Waaqayyotu wajjin jira gati ta'eef yeroo baay'ee yaanni waaqayyo yommuu raawwatamuuf jala ga'u na akeekni waaqayyo abdiin waaqayyo kenne in dhiibama. Abdiin waaqayyo yeroo raawwiitti dhiyaatu in tuffatama, reject godhama, moggaattachi baafatama, in rakkifama. Abdiin waaqayyo kenne Maariyaam keessatti in gidirfame, in rakkifame, moggaattachi dhiibame, dallaa horii keessa dhaqe. Akkuma kana yaanni waaqayyo yommuu raawwatamuu jala ga'u namni yaanni waaqayyo karaa isaa raawwatu in dhiibama, moggaatti baafama, in jibbama. Firoota isaa biraa iddoon qabu, hiriyoota biraa iddoon qabu. Kun hojii wangeelaati. Kunis immoo yaada kutaa biyyaaf mandara keessatti raawwatame argisiisutu hin taane akeeki waaqayyoo kutaa gararraatti, daangaa gararraatti, mandara gararraatti, iddoo itti ta'e sana gararraatti waan raawwatu sababii qabuuf jechuudha. Gara dhumaarratti karaan waaqayyoo fayyina keenyaaf qopheesse walxaxaa miti. Kanaan hin xumura. Karaan waaqayyo nu fayyisuuf qopheesse walxaxaa miti, kompleksii miti. Wangeelli oduu walxaxaa miti. Wangeelli seenaa complicated ta'e yookiin complex ta'e miti. Wangeelli seenaa namoonni jajjaboon, namoonni bebbeekamoon dubbatan miti. Wangeelli wanta waaqarraa dhufetiyyuu gad deebi'ee seenaa namoonni taraa ordinary people ta'an akkan dubbatanii, kan dhaga'uu danda'an, kan hubachuu danda'an. It's a very simple story of God becoming human. Wangeelli oduu gabaabaadha. Wangeelli sagalee misraachoo gabaabaadha. Wangeelli waaqarra wanti jiru inni waaqayyummaa of keessaa qabu, oduun waaqayyo dubbatu tokko, misraachoon waaqayyo dubbatu tokko garuu tiksitootaan hubatamuudha wangeelli. Warri waaqarraa dhufanii misraachoo himan garuu afaan tiksitootaaf galuun kan dubbatanidha wangeelli. Wangeelli namooti adda ta'an, bifa addaa ta'an, uffata addaa uffatan, uffanni isaanii calaqqisu kan lallaban miti. Wangeelli ergaan calaqqisu, ergaan ifa waaqayyummaa of keessaa qabu, ergaan ifa guddaa of keessaa qabu, ergaan dukkana keessatti ifu, ergaan dukkana keessatti dambaafatamu, wanti dukkana keessatti mul'atu tokko gadi bu'ee tiksitoota halkan arguudhaaf potentiaalii hin qabne keessatti hiika argachuudha wangeelli. Wanti waaqarraa gadi dhufee namoota tuffatamoo keessatti hiika argatee odeeffamuudha wangeelli. Warri tiksitoonni kun gaafa waliin mari'atan ergamoonni biraa deemnaan kottaa iddoo isaan nutti man sana dhannee ilaallaa yommuu waliin jedhan akkas jedhani. Dubbii achitti ta'e waaqayyo nutti beeksise jedhan. Hin dhaqne machi ganaa dhaquum. Kottaa dubbii achitti ta'e isa waaqayyo nutti beeksise kana dhannee ilaallaa jedhan. Wangeelli wanti waaqayyo dubbate waaqarraa dhufe warri hubannaan isaanii xinnoodha jedhaman, yartuudha jedhaman, hin beekani jedhaman, tiksitoota jedhaman, homaan beekanu jedhaman wanta waaqayyo nutti dubbateedha kun jedhaniis isaan keessaa afaan isaaniitiin dubbatamuudha wangeelli. Bara barumsa Makkaana Yesuus seminariidhaa xumuree eebbifamuudhaaf kaane gadaamii Dabra Libaanos dhanne. Eebbifame miti. Waggaa tokkoffaarratu jirru Introduction to Ethiopian Orthodox Christianity kan jedhu barsiisaan biyya Norway Johnny Baake jedhamanu anaaf hiriyoota kutaa koo jiran nu fuudhanii nu geessan. Yeroo dhannee achi keessa linnee waldaa keessa linnee waldaa keessaa baanee
lafa caakkaa sana keessa lafa namoonni keessa cicciisan sana keessa linnee daawwachuutti kaane egaa lafa warri gadaamii galan jiran sana keessa deemne yeroo nutti ibsanu gurbaan tokko afaan Oromoo dubbata achi keessaa. Nu ibsu jalqabe gurbichi ijoollee afaan Oromoo dubbatan jiru nu wajjin gati ta'eef Amaariñaadhaan nu ibsutti ka'e. Kanadha akkasii akkasii abban takliyyee iddoo kanatti akkas godhanii kun karaa sana achiin burqeedhe waan hundumaa nutti himuutti ka'e. Namni kana ibsu immoo waa fudhata. Dhumarratti waa argata. Namni si duukaa deemee si hin ficcisiisu. Amma gurbaan inni tokko achi keessaa mucaasa sanatti isanni afaan Oromoos dubbataa deemu isanni Amaariñaadhaan ibsu kanas inaafeetiyyuu nutti siqee akka jedhe. ይሄ እኮ ከወለጋ የመጣ ኦሮሞ ነው ምንም አያውቅ ምን ያስረዳችኋለሁ ነው እንጀ እናኒ ጉርባ ኤሳ ዱፍቴ አቲ እንጀደን ተከቱሬ ኢኑምቲ ኑፋ ኢብሱ አቲ ዲሲ ግዲን ቀብኔ ነኒማ ኑስ ባይ ማን ጀኑ አርከቲ ዲኒ እናኒ ጉርባን ጋፈነቲሙ ani noole kaabban ture algeedhaan ba'een supheedhaan ba'een karaamattuun ba'een iddoo akkasitti booddee gadaamii kanatti na erganiira inni egaasuma nutti fufiin nutti mi'ate karaan irra ba'ee dhufe irra baatee dhufte mucaanni sababii inni afaan Oromoo dubbatuu fi mucaan kuni hin beeku kristinaa kana gadaamii jira akeekkadhaa leenjiidhaaf gadaamii galee jira mucaan kun waggaa 9 turuun narra raata amma as waggaa 4 tureera naan jedhe. Wangeelli kan inni waan Waaqayyo akeeke raawwatu gaafa namoota taraa ta'anii tuffatamaniin ciigaamaniin bira darbaman keessaa akka isa Waaqayyo nutti mul'ise jedhamee gaafa dubbatamu jireenya namaa keessatti hojii hojjeta wangeelli. Maqaa Waaqayyo ulfaatu. Kanaaf warri tikseen sun dubbii achitti ta'e Waaqayyotu nutti beeksise jedhan. Kanaaf firoota koo galgala kana alachuun Yesus Kristos seenaa nuyi yoo walitti himne biyya lafaatiif qoricha ta'u kan isa caalaa miraakilii ta'e hin jiru. Waaqayyummaa isaa dhiisee gad of deebisee gara biyya lafaa dhufe. Isa dhufu immoo Augustos Qeesaar biran nannee mootii isaa kutaa biyya Sooriyaa bulchuu Qareniyoos biran nannee isa dhufu immoo mandara Beeteleem mandara xinnoo tiksitoota oolota warra tiksan bira alkan dukkana keessa dhaqe garuu hubachuu danda'an himuu danda'an wangeelli yommuu seenaa gabaabaaf ifaa ta'ee dubbatamu namooti warri isa dhaga'an itti yaaduu jalqabu seenaa kanarratti fudhatanii yaaduu jalqabu Maariyaam seenaa kana garaatti qabattee itti yaaddi turte jedha. Wangeelli gaafa namoota akkasitiin dubbatamu seenaa garaatti qabatame itti yaadamu ta'a. Kana achi diraamaa ta'a. Diraamaa waanuma godhame ilaalame abaluu kana tajaajile achitti dinqii ta'e ergiteettaa kottu torban irraa dhannee achitti dinqii akkasitti ta'e jedhama. Seenaan dinqii isa namni hojjetu humna guddaa isa nama keessaan hojjetamu argisiisuu miti. Seenaan wanti Waaqayyo namatti argisiise yommuu dubbatan garaa namaatti qabatee sammuu namaa yaachisuu jalqaba jechuudha. Kanaaf galgala kana Waaqayyo dubbisaa garaatti qabannee dubbisaa yaada keenya keessatti immoo akka itti yaannuufitu har'a carraa dhalachuu Yesus Kiristoos itti yaadannu nuu kenne. Egaa akkuma tiksoota sanaa nuunis warra garagadii warra moggaa warra tuffatamoo warra namni isaaniif dubbii Waaqayyo dubbachuun hin mala jedhee seenaa keessatti nu galmeessine Waaqayyo seenaa isaa keessatti nu galmeesse. Oqubaan galanni isaaf ta'u jechaa erga dhaqanii arganii iddoo isaaniitti deebi'an isa obbo Admaasuun jaallatan tiksiisaanii warri akkuma ergamoonni jedhanii tiksitoonni sunis dhaqanii arganii yommuu galanu Oqubaaf galanni Waaqayyoof ta'u jechaa iddoo isaaniitti deebi'an. Wangeelli yommuu lallabamu ergaa iddootti nama deebisudha. Galgala kana Yesus Kiristoos hafuura isaatiin nu keessatti haa dhalatu. Jireenya namaa ni jijjiiru, naannoo namaa ni jijjiiru, seenaa ofii namaa kennee, seenaa namaa ni fudhatee, seenaa namaa keessa galu Yesus Kiristoos jireenya keenya keessatti haa dhalatu.